Joortee jaawwartullee fooyya'uu hin dandeenye bara dhufee darbu alagaan gowwoomte kan bakka siin geenye. Qotataa Oromoo duratti hanfaa ture jireenya Oromootaa kan akaakilee fi kan abaabayyootaa. Har'as wal dammaqsi wal hamilachiisi sosso'i ka'iiti seenaa walabummaa haaromsina jenna qabsoon keenya haqas sana dhaqqabuufi. Badaratu badaratu garatiya badaratu Tisa darbeef kan nu aarsu waadinoolleef kan nu raasu nanaanii qotanneerra yaada tokko godhanneerra lammuu ka'ee nu nyaatu. Ayeesoo yaadara keenya yeroo waada koomi doromoodha biyya keenya yoo walakkaa biyya keenya wadargaanoo nama keenya hin fiiginaa suuta deemna hin haasofnaa suuta deemna yoo dunnesoo biyya keenya innaa teenya biyya keenya innaa bulleen mana keenya dadhabnoo ganama deemna maaltu tuqa jira keenya. Chaka gama kubanani beliyuba nama godi dindango nama orani beji nama kudanani bushaye nama orani ilmo nama kudanani anele nama orani ilmo nama kudanani wadi nama kudanani degiyuma nama godi Gota darabadi, lolte gota dati, hatu soblu goda nati, gonodolu goda sati. Biyyaaf mirga qabnu alagaan sarbamne dachee boonuu qabnutti mataa qaqqabanne beekaan keenya dhumee kaanis adamsame lubbuu isaa oolfachuuf hambaatti ari'ame. Kan ormaan barbaannu kan keenya falmanne seenaan nuuf bu'uura inni dabarsine. Oromiyaa badhaatuu dachee keenya taadhii deebisnee dhuunfachuuf qabsoo haqaa goona yoomuu mamiin qabnu qabsoo keenyaan moona. Oneesmoos yookiin abbaan gammachiis biyya isaatti akka hin deebine ittifamuu isaatiif akkas jedhee xalayaa waxabajji yookiin juun 23 bara 1886 barreesse irratti ibse. Akka diinaatti biyya keenyarraa ari'amuun keenya na gaddisiisa. Nutillee biyya keenya dachee keenya bara dheeraaf hin argin turre ni argina jennee abdannee fi gammannee turre jedhee jira.